Akkam jirtu nagaa keessanii nuyi nagaa keenyadha waaqayyoof haa galatu ummati Oromoo iddoo garaagaraa jirtanii viidiyoo Bassuu Fiqaadiin argitanii namoonni birmattan hundumtuu waaqayyo isinaa eebbisu waan isinii jennu hin qabnu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa nu immoo erga viidiyoo kana gadhiisneetii magaalaa Naqamtee irraa kaanee gara magaalaa Hoolotaa dhufnee jirra. Oduu gammachiisaa qabna jechuudha. Egaa obboleessi keenya Firaa'ol Itichaa biyya Ameerikaa irraati. Mucaa kanaaf akkuma viidiyoo argeen karaa keenya jechuudha karaa garee Atis Namaa Chaaritii qarshii 200,000 ergeefii jira. Nuyis kunoo harmee isaatti kenninee jira. Kun qarshii 200,000 dha. Firaa'ol Itichaa isinii ergee akka eebbistan barbaanna. Qabadhaa kana. Baay'een gammade. Waan hin yaadamnetu ta'e. Ani dhugaadhaaf kanatti ta'a mitiiti. Guyyaa tokko yoo namni mandara keessaa yoo na beekas na argas jedhee yaadeen beeku. Ani nama dhokattuu maatiinis ta'ee alattis ta'ee dhokattuu nama gatiin qabne nama tuffatame nama bakkeetti gatamedha. Gaafa mucaa kana faana rakkadhee guddisu yeroo mootummaaf kenninaan jedhani hin kennu. Mucaa kana gaafa nani du'e fudhatanii yeroo nani du'e reenfa koo jalaa fudhatan jedhee yeroo murteessee amma har'aatti aarsaa kaffalee yeroo kanaan ga'e Ameerikaadha namni yaadee namni naaf kennaa dhiisii asitti iyyuu namni birrii tokko lama natti kenna'ee nama hin yaadneedhaan garuu ani hin beeku. Akkuma viidiyoo isaanii argitan jechuudha hedduu tokko gammadanii jiru jechuudha. Rabbiin yaadaaf muraada keessan isiniif haa guutu warroota kana baaftanii kana hundaa gootanii rabbiin waan yaaddan hundaa isiniif haa guutu. Rabbiin waan isin karoorfattan waan hunduma isaa rabbii wal isiniif haa qixxeessu isiniin jira. Wallaahi dhugaa dubbachuuf hedduu tokko nama gammachiisa jechuudha. Namoonni argitanii jirtu feesbuukii isaanii irratti namni feesbuukii ijoollee kana hin qabne hin jira jedhee yaadu waan ta'eef yoon argine immoo deemaati dakka ilaala jechuudha. Wallaahi hedduu tokko nama gammachiisa hedduu tokko namatti tola jechuudha. Akkasumas buusaanis baay'ee tokko gammadee jira hedduu tokko itti tolee jira jechuudha. Akkuma argitan tiifiinis bitameef jira waan ta'eef inshaallah kan hamma afuu mana qofadha. Inshaallah rabbiin mana itti ijaaru akkasumas birrii walitti buusamaaf jira walitti sassaabamaaf jira waan ta'eef yeroo dhiyoo gidduuttis manneen ijaaramaaf inshaallah yoo akka tasaammoo adaanachiis immoo rabbiin agarsiise viidiyoo kana mana kennuu fi dandeessi jechuudha. Rabbiin haa milkeessu rabbiin yaadaaf muraada isaanii haa guutuu fi malee kunoo ijoolleen dhugaa rabbii haala kanaan gammachiisanii haala kanaan dhaqanii birrii kennaniifii jiru jechuudha. Dhugaa rabbii ijoolleen kun baay'ee namatti tolu baay'ee bakka dhugaa rabbii namaaf dhimmu sakkamii bakka anillee baay'een jaaladha jechuudha. Ijoollee kana dhugaa rabbii anillee birrii itti ergeen jira ganaa viidiyoo naaf waraaba biisii ta'e inshaallah birrii san itti ergee gaafa inni viidiyoo naaf waraaba asirratti gadhiisa biisii ta'e dhugaa rabbii walumaa gaddeema kunu kanatti biisii ta'e badee isiniin jedha malee hedduu tokko namatti tola dhugaa dubbachuu fi kunoo mucaa kana kan jammara viidiyoo waraabee gadhiisee beeksise iyyuu akkanatti argani jechuudha. Ijoolleen kuni rakkoon namaa yeroo tokko dhugaa rabbii gaafa akkasitti ol ba'ee kunoo himamu hedduu tokko baree dhugaa rabbii kunoo mucaan shantaasaa qabatee gammadaa jira. Mana barumsaa beekan ammas ministeera cufameera jedhanii dhugaa rabbii mana barumsaan argataa laata. Rabbii nama obbaasu dhugaa rabbii wayyoo hedduu tokko gammadee jira. Hundi keessaniif galatoomaa dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola. Akkuma viidiyoo irratti argitanii hedduu tokko gammadanii itti tolee jira maashaallah tabaarakalla. Wallahi rabbiin baga gammachiise. Rabbummaan baga gammachiise dhugaa rabbii hedduu tokkotti gammadanii bakka waan dubbatanii yoo wallaalanii Ameerikaa miti jedhanii Ameerikaa miti asuma keessaa namni yaadata jedheen beeku jedhanii rabbiin mucaa kanaan qabeessaa yaadate. Rabbiin sila sababa namaa kaasa waa tokko namaa kaasa gaafa nama gargaaruuf ka'u gaafa nama jijjiiruuf ka'u waa tokkoon tun nama jijjiira waa tokkoon nama kaasa waan ta'eef rabbiin baga isin gammachiise isiniin jedha dhugaa rabbii hedduu tokko bakka kunoo akkasittiin haati isaa hanaan nyaatu ijoolleedha rakkinuma cabse malee Firaa'olii kanallee rabbiin isaa gammachiisu rabbii yaada muraada isaa haa guutu bakka baase rabbiin itti haa guutuu fi malee hedduu tokko gammadanii mucattiin na kofalliiste. Wahii buusaa baga gammaddee dhugaa rabbii akka birrii kana dandeessee baattaa naannoo jalatti nama danda'een baaddu jedhe
dandee birrii kanan baadhu jedhee maashaallah tabaraka dhugaa akkasumas sirbitoonni keenya akkasumas namoonni adda addaa gargaaranii akkaawuntii maxxansaa turan gidduu kanan beektu miti namoota baay'ee gargaare kanumti buukii isaaniirra galayyuu baay'eedha jechuudha. Maal jedhee viidiyoo waraabnee isin gadhiisnaa birrii meeqa akka galee maalirra akka jirru jedheetuma mana bitanii fi dhugaa rabbii Adaanecha Abeebee silaan argitee fi mana bittuu fi otuma mana bitanii fi itti galchanii dhugaa rabbii mucaa makanaaf jedhanii iddooma tokko hojima wayii qabattee silaa ijoolleedhaan nyaatu jireenyuma takka ittiin cabsee ishee huqqise malee dhugaa rabbii daa'ima ijoolleedha kunoo argitan miti. Galatooma wallaahi warri uffata akkasii bittanii fi hedduu tokko galatooma dhugaa rabbii galatooma ulfaadha baay'ee namatti tola dhugaa rabbii rakki namatti cabse qaqaan siraa namaatu cabse malee isheenoo kun ijoolleedha dhugaa rabbii ani nama umuriin sokkitu wayyuu natti fakkaatti ijoolleedha nyaatu haadha ishee jikoo abaa dhugaa rabbii wayyuu haadha koo hineen rakkinni maal laman goonee miti rakkinni akkatuma tokko nama gootii silaa sigaa. Rabbiin hundumaaf iyyuu bakka gargaaree akka manni bitamee fi maal jedhu gaa inshaallah walumaan ilaalla waan ta'eef rabbummaan ishee gargaaru rabbummaan ishee milkeessu rabbiin kan kana caalaa godhuu fi tiiviinis bitamee fi jira kunoo gaafas mucaan tiivii kana barbaadee ture iyyuu beektanii kunoo tiiviinis bitamee waan hundumaa guutee fi jira amma yoo hafe gaa mana qofaa tafe malee wanti hafe hin jiru gaa kanammoo gaa suuta hin guutamaa deema uummanni waan gargaaraa jiru hin guutamaa jechuudha. Kanatti BCB ta'ee viidiyoo naaf iyyuu waraabne viidiyoo waraabee si erganaan jedhee ture birrii itti ergeen ture birrii yuutuubiin kun kaffalee itti ergeen jira jechuudha inshaallah viidiyoo gaafuma firii ta'ee waraabee erguun caqacaqu jedheetanii dhiise kaannoo silaafis kun olii gaddeema biizii ta'a ijoollee keenya malee viidiyoo waraabee si ergaa yuutuubii irra gadhiifta rakkoon qabu naan jedhee rakkinni hin jiru sa'aatii barbaadetti viidiyoo naaf waraabu maaliif akka ijoolleen baraniillee yuutuuba kana akkan gargaarsaaf godhee beeku waan ta'eef ijoolleen tokko warroonni sabiskiraabii godhanii laayikii godhanii guddisaa jiranii hin beeku waan ta'eef anis warrootuma akka akkasii dadhabaa kanaa yeroo ittiin firii qabu kun yeroon akkas firii ta'e galgala taa'uu tiktookiin naquu feesbuukiin naquu viidiyoo adda addaan ilaaluu yeroo boqonnaa qabu daqiiqaa 10 yoo viidiyoo gadhiise ijoolleen keenya ilaalan immoo hiyyeessa akka ittiin gargaarannaa nama beela'e akkasittiin imimmaan isaanii irra haadnaa jedheen jira waan ta'eef innis viidiyoo naa waraabaa inshaallah sa'aatii firii ta'etti naaf waraabu malee birrii dheengadda gaafa sanyoon itti ergi jechuu sanyoo dafinoo hojjaa dura itti ergee jechuudha inshaallah bismillah rabbiin isaa gargaaru mucaa kanallee ijoolleen kun baay'ee tokko namatti tolte dhugaa rabbii akkasi viidiyoo isin ittiin dheeressu laayikii sabiskiraabii godhaa warroonni gammaddanii akka kuun isiniin jedha.